Ayyee ashama akkam jirtan kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii Soofummaa Raap qophii gaaddisa jiru. Har'a viidiyoo ajaa'iba qabadhee dhufee jira. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na wajjin turtan akka irraa barattan abdiin qaba. Warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii goon keenyatti dabalama. Mallattoo bilbilas tuquun ol irra godha yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo hangan lakkisu akka isin dhaqqabuuf. Maatiiwwan chaanaalichaa like fi share gochuun na jajjabeessaadha. Mata dureen qophii keenya har'aa imala daandii jireenya kee osoo hin beekin hin eegalin jetti. Jireenya kee keessatti imala jiruu kee osoo hin eegalin dursa wantoota sadeen kana osoo hin beekin tasuma imala kee hin eegalin. Tokkoffaa ka'umsa kee beeki. Namni tokko imala jiruu isaa eegaluun duratti eessa akka jiruu fi maal irra akka jiru beekuu qaba. Fakkeenyaaf namni tokko gabaa deemuuf yoo qophaa'e dursee wanti inni beekuu qabu gabayaan maaliif akka deemuu fi wanta qabatee deemu kiisha isaa keessaa maal akka jiru beekuu qaba. Yookaan immoo gabaa yoo deeme maal akka hojjetu yoo waa bitatee qarshii qabu beekuu qaba. Akkanumallee waa gurgura yoo ta'e immoo maal akka gurguruu fi qarshii meeqatti akka gurguru dursee tilmaamuun beekuu qaba. Sababni isaas dursa itti qophaa'e yoo ta'e ni milkaa'a waan ta'eef. Yookaan immoo namni kun ka'umsa isaa osoo hin beekin daandii yoo eegale osoo waan deemeef hin beekin yeroo isaa gubuun rakkoo ofirratti fidaa beeki. Obboleessa, obboleetti imala daandii jireenya kee osoo hin beekin tasuma daandii hin eegalin. Dhiira yoo taate fuudhuu yoo yaadde fuudhuu keetiin duratti wantoota si qunnaman hundaa yaaddi murteessi. Obboleetti atis yoo hin heerumin dursi maaf akka heerumtu eenyutti akka heerumtu nama itti heerumtu jaalatteetti immoo warri qofti waan si kadhameef itti heerumuuf kaate dursi beeki. Garuu osoo ittiin qophaa'in yoo keessa seente imala kee eegalte deebiin si dhiba beeki. Lammaffaan immoo jiruu kee keessatti rakkoo si qunnamu hundaaf furmaata barbaadi jetti. Kana jechuun maal seete? Namni tokko imala isaa eegalee daandii immoo erga beeke daandii kanarratti wantoota isa qunnaman hunda tooftaa fi malaan kufee ka'uun obsa bira darbuun beekuun isarra jiraata. Fakkeenyaaf daandii eegaltee osoo deemaa jirtu laga tokkotti yoo dhufte lagnis guutee ce'uu yoo si dhorke abboo lagni kun natti guutee of duuba deebi'a hin jettu. Tooftaa ittiin laga sana ceetu barbaadda malee. Laga kana ce'uuf dildila yookaan bakka ittiin utaaltee ceetu barbaadu qabda. Agartee jiruu fi jireenya kee keessatti gufuu si qunnamu hunda irratti abdii kutachuu osoo hin ta'in furmaata barbaaduun murteessaadha. Obboleessoo, obboleetti imala kee irratti rakkoo fi bu'aa bahiin si qunnamu abdii si kutachiisuun yaaduun of dhiphisuu osoo hin taane karaa yookaan tooftaa rakkoo sana bira dabartuun barbaadutu caala. Rakkoon hunduu furmaata qaba. Garuu furmaatni hunduu rakkoo furuu hin danda'u beeki. Karaan ittiin rakkoo sana furmaata kennituuftu murteessaadha. Yeroo hundayyuu rakkoo si qunnamuuf harka hin kennin furmaata barbaadi malee. Poolisattuu hattuu qabee mana poolisaa geessuuf deemaa osoo jiru bubbeen cimaan itti dhufee koofee isarraa fudhate. Hattichis gaashee poolisii deemee si fiduu jedheen. Poolisichi deemi gowwaa kee soqee achumaan fiigdee na jalaa badduufi jedheen. Hattichis lakki dhugumaan nan fida jedheetinii jedheen. Poolisichis asuman dhaabadhu na eegi anuuf deemee fidadhee dhufaa jedheen koofiyaa fiduu deeme. Yeroo inni koofiyaa fidee dhufu hattichi fiigee lixeera. Poolisichi kun akkuma hattichi jedheen fidee akka dhufu osoo godhe inni immoo osoo sakatta'e faana deemee sakatta'ee akka fidu osoo godhe hattichi kun jalaa hin badu ture. Argitanii rakkoo fi bu'aa bahiinsi qunnamu hunda furmaatni barbaaduuf hunduu sirrii ta'uu irra deddeebi'ii yaadii furmaata laadhuuf. Sadaffaan immoo imala kee erga fixxee immoo imala itti aanuuf of qopheessii jetti. Maal seete imalli daandii jiruuf jireenyaa dhuma hin qabu. Hanga addunyaa kanarra jirtu. Kanaaf imala daandii tokko yoo fixxe imalli biraas akka jiru beeki. Mee fakkeenya tokko siif haa kaasu. Namni tokko erga dhalatee irraa kaasee imala ittuma fufee jira. Dursa yeroo ijoollummaa maatii isaa qarqara. Ergasii barumsa seenee barnootas kutaa kurnaffaa yoo fixee qabxiin dhufeef barumsa yuunivarsiitii itti fufa. Ammas eebbifamee yoo bahe hojii qabata. Erga hojii qabates maatii isaa barsiise qarqaraa fuudhuufis ni yaada. Ni fuudha, ilmaan argata. Ilmaan guddisuuf tattaafata. Garuu waa tokko beeki. Meeqatu mee sadarkaa kanarra gaha? Tokko tokko barnoota addaan qaxxaamura. Tokko tokko barnootumayyuu barachuun hin fedhu. Gariin immoo maaliif akka baratu osoo hin beekin yeroo isaa qisaasessa. Argitanii hundi isaatu imala jiruu itti fufee jira. Garuu onneedhaan miira kakka'umsaatiin ni danda'a yoo jedhe bakka yaadde ni gaha. Hordoftoota koo bakka yaadde gahuuf wantoota sitti hime sadeen kana dursii beeki. Tokkoffaa ka'umsa kee beeki. Lammaffaa imala jiruu keetii keessatti rakkoo si qunnamu hundaaf furmaata gahaa barbaadi. Sadaffaa imala daandii kee tokko yoo fixxe kan biraas akka jiru beeki. Egaa wantoota sitti hime sadeen kana yoo kan hojii irra oolchitu taate dhibbatti ni milkooftaa beeki. Kabajamtoota dhaggeeffattoota chaanaalii Soofummaa Raap qophii gaaddisa jiru.
kanarra qabadhe asumarratti xumuree jira. Yaada qabdan komentii jalatti naaf barreessaa. Warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatinaadha. Yeroo biraa yaada biraatii fi barnoota cimaa ta'e viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee agarsiisuu dhufutti nagaa hannaa tura.